Baati Ramadaanaa soomana nu dhorkanii uummanni wasaqni kun qoshaashonni magaalaa keessa yaa'an kun alhamdulillah har'a likkiinuu galtee akkanatti mamuushi xiffiin inni takkichi kennee sunuungaa kan abdii fi hajii makaddan akkana godhan akka daa'ima jazbaawwanis hallachuu hidayyuusa nu arrabsiisan isaanillee ilmoo dhiiraa arrabsiisan isa abdii fi hajiin dhiira jechisiisuu diddanii dhiira arrabsiiftan. Magartuuf jaartiin hajii immoo maqaa dhalaa Oromoo nyaattan maqaa keenya nyaattan wallaahi namni guutuun nadhoo akkasiitiin maqaa dubartii immoo cimtuu hayyuu kana arrabsiisuu jechuudha. Rabbiin dubartii akkasii yoo dhalatte illee hin guddatiin namaallee hin kennin garaatti soo bishaan ta'anii wayyasa warra akkasii jechuudha. Warri dhiiruma argan jala haafa'anii dhiiruma arganiif afaan bananii maal assalaamu alaykum washamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya jarra jirtu bakka jirtanti nageenya keenya sinaa qaqqabu har'a kaafan dishaa taane as baanee jirra ani akkatti gammadee akkatti dasneedhe agakkana na gubaabaan baatee meeqamu guutuu jechuudha. Har'a onneen kiyya dhadhaa dhugdee baay'een gammadee baay'een kolfee akkuma hajjiitti gadi udaantee ati dhiira yettu Saidoo jalallee buutee afaan bantee alhamdulillah intura malee ni ura jette boombiin jedhanii salphetitti rabbi gabaa salphoo si dhaabe wallaahi ani akka har'a gammadee hin beeku. Maal jedhee dubbadhu wallaalee dhugaa rabbi wuy salphina aishiinumti afaanumti kun sanuma ammallee achi ciiftee ganaa mormiti bara. Kan isiin si wixxisiisaa jiru kuni abdii yookiin hajii yookiin caaltuu legallegduu sana hin se'in ishee Saidoodha. Saidoo dhiira wallaahi dhiirummaa isaa har'a agarsiifate ani hedduu takkan gammadee har'a jechuudha. Wallaahi garuu viidiyoo isaa aga dhumaatti agan ilaalutti xiqqoo sodaadhee ture maaliifiyyuu magaalaa kana keessa deemtee yoon Saidii jasaan balleessin yoon Saidii mataa isaan gubii yoon Said akkana hin godhin jette akkana afuufaa turte jechuudha. Maaliifiyyuu asiida boorsaatti baattee deemti namitti jechuudha. Wallaahi rabbiin harka keetii nagaa kennu yaaboo fayyaa siifaa kennu yaa Saidoo har'a dhadhaan hoo baafte ana kanaa mitiiti ijoollee fagoodha ta'anii akkana ibiddirraan boba'ee laphee kun gubatee sababaa caaltuutiin namtittiin kun akkana ishee jibbinaa miti hundi keenyaree wallaahi ani kaniin magaalaa isaan keessa jiran taa'ee miti isiniin kunuu viidiyoodhaan akkana onneen ol sin dhaabbatte har'a garuu Rabbiin keenya kan waan akkasii nu agarsiise wallaahi mee warra akka kiyya gammaddanii gaa'ikii koomentii barreessaa gammachuu keessan naaf ibsaa isiniin jedha uummata keenya. Egaa ammallee nu hafanii jiran jechuudha. Saroon akkashiitii hedduu jira. Ani magartuu kanallee osoo Rabbiin akkashiitti tokkuma itti naa ergee akkana naatumanii hedduu takka gammada jechuudha. Maaliifiyyuu abdii keenya argitanii jirtanii akkanuma holola olii gadi oofaa jira. Har'a viidiyoonni gadi gadhiisee takka laalee jira. Wallaahi ani hedduu takkanitti aaree jechuudha. Abdiin si jammar jaalala qabaaf magartuudha. Viidiyoo isaanii kaleessa irratti hubachuu dandeessu. Jaalala guddaa qabaaf jechuudha magartuudha. Inaaffaadhaan akka inni ta'ee akka inni godhatee akka inni itti asiif achi deddeemu sana agartanii jirtu. Maaf fakkeessaree fakkeessuun hin barbaachisu abdii rabbii keeyoo ofirratti sodaatte malee mush daruurii namaaf jettee waan argite olii gadi oofuun jechuudha. Akka isheen itti goggodhattu argitanii har'a kanallee bakka dalagaa isaatti itti deemte jechuudha. Namittiin maraattuun qawusiin magartuun jechuudha. Inda waan Said nagaadhaan as baay'eeyyuu yaanni ture. Maaliifiyyuu siirii isaaniitiin waa godhanii laata mucaa kana hidhee kalee viidiyoo sana gurshaa fi asiiraan maaliin afaan xaxxaragdee fi awus billaam sheexaan idrajim maa qajeelumaan sila bar wajjin bulleettee namticha yaa ushiin egaa itti laallattee irra laallattee dhufte maaliifuu maallaqa abdii nyaattee akka feete falqaa turte akka feete utaalaa turte ammallee immoo Said egaa itti alaammattee deemte natti fakkaatanii laalcha kiyya irratti taa'ee baasee buusee hogguun itti yaadu isallee waa goote maallaqa irraa nyaatuuf malee Saidoos jaallattee miti jechuudha. Magartuun hundumaafiyyuu keeriidha. Zooroo maal jechuun barbaadeeni egaa isin wasaqummaan keessan akkanatti rabbiin dhugaa namaa baasa. Aga fedhi jaan juftu saga feete taphattabamaa oltu caaltu sana rabbi haqashii baasee jira.
ishiin sodaattee guyyuudhaan viidiyoomaan nutti legellegdee guyyumaan viidiyoon taanee nutti legellegdee har'ammoo rabbi maal dadhabare rabbi maal dadhabaa namtittii kijibduu wasaka jinni kan namarraa hidda hin qabne kan shanyii hin qabne ka haadhaaf abbaa hin qabne kan amantaa hin qabne amma amantaa akka waan nama amantaa gaarii qabu kana fuula hidhatte a'uuz billaa min sheexana hun sheexana guddoodha jechuudha. Garuu immoo rabbiin kaa sheexanas ta'ee maalis rabbi waan dadhabu tokko jira hin jiru. Hunduu guyyaa qaba. Hunduu hofsaan ba'a jechuudha. Ammallee dhugaan namoota miidhamanii wallaahi hofsumaan akkatti rabbiin bilisa baasee akkana dhahee xarabaan jalaa Sa'iidoo kiyya nuu diriirsee alhamdulillah yaa Sa'iidoo harka keetii fayyaa kennu rabbiini ilmoo kee haadha manaa keef jecha kan magaalaatti zoortu rabbiin isaan illee jaawwansi agarsiisu wallaahi har'a nu qabbaneessite du'aayee godhaaf isinillee uummata keenya maalis taatu haadha daa'ima isaatiif jecha magaalaatti deema jechaadha namtichi kuni gabaabumatti asirratti immoo mee maal xiinxaltan siin akkanumaan koomantiin barreessina wallaahi mee tijaartiin hajjii eessatti ulfoofte ulfuma garaa hin qabdu wallaahi kijibdee qabeenyuma hajjiif caaltu kan addaan diiguuf malee ulfa hin qabdu namtittiin maali yoo jettanii namni akkana dhahamee akkana iyyee ulfeessaa nama keessa yuugattaa durumaa keessumattu hin qabannee ani duraa jedhee albaatii garaa guute namtitti albaatiin garaa guute gabbaatee nutti immoo gadi albaatii malee ulfi garaa hin jiru maaliif yoo jettanii namni ulfi akkana xirriq hin jedhu xirriq jetta itti ishiinuun ishiidha kan xirriqaa oolu mee kan manatti barte kan irsatti barte baatee namtichaan baanillee ati dhiira mee dhiira ta'e ati dhiirummaa isaa si agarsiise ati kafaana haasa'aa jirtu akkuma siin jedhe Sa'iidoo malee abdii yookiin hajjii miti yaa legellegdu yaa xebexebdu rabbiin afaan kee akkan afaan dheeratta malee daa humna hin qabdu wasakitti alhamdulillah ka har'ani wallaahi waan jedhu wallaahi akkananitti gammade dhiira jechuun akkasika dhiirummaa akkanaan agarsiisu malee akkasumaaf xebexebaa oolanii as bahanii magartu akka abdii kana jechuurra dhahanii inda osoo ajjeesee iyyuu jiraate mucaan namaa edaa galaaf malee kana ajjeesanii addunyaarra yoo hin dhabamsiisi maal faayidaa qabdi jaartiin hajji billaa aleekum faayidaa takka hin qabdu edaa ishiin humni ishii dandeettiin ishii siirii sanaanii rabbi inshaallah ammallee siirii sana sirraa gatee rabbi ammallee magaalaa kana keessa qullaasii haa'uufu kijibditti afuuftitti ulfi kee asumaa gadi liqinfama asin ba'u ani ulfa jetti immoo ani ulfa taa'een akkas ta'a ulfaa miti ati ulfa maali ulfa kan maali ulfa sheexana akkas yoo taate malee ulfa kan ilmoo namaa keessa keetii hin qabdu siin jedha ammallee gadhaabbadhu ishiin borullee waan biraan asinii baate wallaahi borullee namtittii waanuma tokko hin barattu borullee immoo waan biraa isinii fiddee dhufti dhugaa rabbii kana ni agartanii isiniin kunoo jechuudha borullee waanuma bira borummoo waan haara eegaa isin fayyuma isiniifaa kennu uummata keenya namni fayyaa qabu kaa waa hedduu argaa miti fayyuma isiniifaa kennu garuu kaa ijoolleen mana maadaamii guyyuuraan caaltuu numti maal gadhiisti yaa rabbi ilmoon ishee akkam taate yaa rabbi jettanii cinqamtan har'a kunoo hin gammanne mee wallaahi gammachuu keessan asumaan naa ibsaa isiniin jedha inshaallah bi'iznillah immoo Sa'iidoon ilmoo caaltuus harkaa fuudhaaf jedhee abdii horadha garuu kaa caaltuun faayidaa takka hin qabdu boros achuma deebiti ka darbirraa hin barattu namarraa waan barattu ani caaltuus egaa arrabsuu dadhabee ittimuus dadhabeera rabbiin karaa qajeelaa haa filatuu fi ilmoo isheetiinis walaa agarsiisu jedha dhiira jajjaba akka Sa'iidoo kanas nuufaa baay'isu jedha garuu kaasumaan isaanii Sa'iidoof wanti dhaamu beektanii namtittiin kun ciiftee hin bultu of eeggadhu jechuun barbaada obboleessa keenya kana isallee siirin jaanjessitee magaalaadhuma kanatti immoo raatessitee akkanan bifnee warreen Sa'iidootti dhiyaattanis warreen bilbila isaa qabdanis bilbilaa fi anis haga danda'e immoo bilbilee itti munii yaala viidiyoon kalee gadhiise irratti illee waa miti abdii fi Sa'iidoo illee wal biratti gorsii irraa haa dhaabbatanii naannoo magartuun jirtu irraa naan jettanii jirtu viidiyoo waraabuun egaa dirqamaa miti ani himeefii jira durallee abdiidhaaf jechuudha Sa'iidoofis illee himee jira Sa'iidoon ani waan sodaadhu takka hin qabu
ani seeriif jinnii kana sin sodaadhu ani ilma musliimaatii waan naan jedhee beeka kabaasu abbaatu beeka hundaafiyyuu ijoolleen akkas naan jettan galatoomaa siniin jedha yoo dhugaan nu kabajjee kana nu godhinaan jettanii turtanii ani yeroo baay'ee akkasiniin jedhugaa viidiyoon fayyadamu المهم بادي رمضان صومنا ندركني أمني وسكني كن قشاشوني مقالة كيسيا أنكون الحمد لله هر لكينو قلت أكنت مامونشي إفين إني تكيتي كني سنونغا كني أبدي في هجي مكدنا كنا قدنا كدائما جذبا ونسهل لجوي دايوسا نعرف سيسان إسان اللي المود إيرا رب سيسان إسا أبدي في هجين إيرا جتشي سيسو دداني إيرا رب سيسان magartuuf jaartiin hajji immoo maqaa dhalaa Oromoo nyaattan maqaa keenya nyaattan wallaahi namni guutuun nadhoo akkasiitiin maqaa dubartii immoo cimtuu hayyuu kana arrabsiisuu jechuudha rabbiin dubartii akkasii yoo dhalatte illee hin guddatiin namaallee hin kennin garaatti soo bishaan ta'anii wayyasa warra akkasii jechuudha warri dhiiruma argan jala haafa'anii dhiiruma arganiif afaan bananii maal akkasii banne barana bar banne afaan keenya bade isaan arrabsuudhaan anaa qofaa miti wallaahi an koomantii keessan ogguun laalu nin kolfan koomantii nama kamiyyuu nan dubbisanii jaaladha koomantii dubbisu wallaahi jechoon isin jettan kun akkana na kolfisiisa in arrabsiinaame anillee akkan ishiitti afaan hin darbine du'aa inaaf godha wallaahi har'a hin kolfe baay'een gammadee viidiyoocha illee dafee nagarree akkuma argetti hedduun gammadee isiniin jedha na aarsani waan jedhu wallaahi Iddoo isaanii keessa raammoo jira ta'e ijoolleen waan beeku waan akkas isaan godhu a'uuzillaa misheedhaan rajiim akira ammoo waan nuu dhufu garabbuma beeka hundaafiyyuu isiniin illee ijoolleen mana maadaamii jirtanii rabbi fayyaa nagaa isiniifaa kennuu umurii sinaa dheeressu waan hedduu argitu jechuudha nu biratti innammoo asumaanis jajjabaadhaa hojii keessan hojjedhaa wallaahi dhiiraan baajala hin deddeeminaa isin jettanii kan rabbi isinii kenne alhamdulillah dha eeggadha har'a inuma kolfe dhugaa warri akkaataa mucattii sanaan na kolfisiisa guyyaa dadhu akkashii goggodhu gaafa hajji irratti rabbiin har'a akkana sii godhe kuni ganaa waan baay'ee nu agarsiisa inshaallah magartuu sanallee rabbiin akkanuma nurraa haa qabu haadhammoo jettee maaliif namtitti hambaa deemtee dhiifaman gaafannee lolaa jirti jechuudha namtittiin sunillee balleessaa qabdi dhugaa dubbatuudhaaf balleessaa ni qabdi abdiin keenya sunillee balleessaa ni qaba maaliif yoo jettanii mee mucattii kana arrabsuun dura ishiin kunillee fuula argattee waan amala isaa beekteef mana isaa seentee shaanxaa isaa fattashte malee ani mana haadhoo kiyyaayyuu seenee meeshaa ishee fattashuun aybiidha garuu garaa argatteetu jechuudha isumatu kunoo dulloota kana fuula kennaa qabdiin dhiifa manaaf godaas irratti illee jechuudha kanaafiyyuu magartuun gaafa dura saadaa dabalattee jaartii hajjiiti amma immoo namtittii dheengadda seentee maali maqaan ishii suniyyuu hawaan ishiillee dabalattee amma deemanii gurbaa keenya sana immoo hidhaa biraatti galchuuf deemanii ani waan isaallee haasa'uun baay'ee na dabbaree jira garuu ka isiniin kun akkuma isiniin jedhe umurii dheeradha fayyaas argadha waa hedduu laaltanii viidiyoo keenya biran darbiinaa laala irraas barattu ta'a garuu kanarraa maal baratanii miti waan irraa baratamus hin dhabamu keessattaniin kun waan gaarii isiniif ibsa jedhee yaada waan gadhee immoo dhagaatu marra darbaa malee hojiirra oolchina waan fokkataas hin baratina wallaahi giseensaayuu gisee badeedha inna ijoolleen keeris namaa yaaddan sharriis namaa yaaddan hunda keessanuu rabbi akka hojii keessanitti isinaa jiraachisu isiniin jechuu barbaada ijoolleen hedduun immoo waan koofee ginaan jettanii egaa du'aayin keessanis na eegaa rabbi immoo ka nama gaditti namaa olitti rabbuman namaaf yaada ka rabbiitu caalaa rabbiin adawwii keenya hundaa nurraa haa cabsu isiniin jechuu barbaada egaa guyyaan har'a guyyaa bohaartiiti Saidoo keenya umurii nuuf haa dheeressu isinillee galatooma jiraadha koomantii barreessaa fataa zanaa itti jedha isiniin jedha ka viidiyoo keenyarra